شنين الرجل ورموت جل فاخا والله نمني توكو سبونا يونا دقي فتجي ميديا في يعني جلد نمني توكو خا أرمو كوكما كبيونا دقي فتي خو يا زنوا المان زنت لنا جلا يا بتمتو والمان بتمتو لا المان سبب في تيجي نما في تيجي شارك أرشي جت سبب في غرغر جلوس إسوا ور أرنيا تيجي بر سبب في غرغر جلوبر خنا ميديا خي خنا جلا دفينا جاك تيك توك يا خنا جلا يا أنا جلا ربي كجا يا ما هو بيتا نجلا دفينا أرمون غرغر نجلا دفينا أرمون ياتو نجلا دفينا ميديا خنا رابي خاتم خفلة بدأ ولا برجران كي أنا بدأ والله بيجي ما قرتي سامني كي جرّد وما يرسل ربي ننقل شيء شوائن أقوله سلا الدنيا متنا راودو تاني دبم تاني وربي بيدي قرخون الدنيا متنا راو سلا دبم تاني يا أمة ربي دبم سيسو ددب يا أمة ربي الدنيا تنا را دبم سيسو ددب أمة ربي نرخاي أبي يا أمة توكي تخانا مالي خاتشر راجل الراخاسي إلى قدي تنتي نما خينيا في تجربة نما خينيا أمة تكون قوارنا تيجي شبر سبب في غرغر جرو isi warra saba fi gurguru jiru bar saba fi warra gurguru jiru na terga ta tiktok kana jala le na jala ya follow na rati fatara ummatana alata ويوم تقوى الميديا والجودة قبل جباتني سبق يسكن أنا ما سجلين تانين الدنيا برا نركب دوام برا ابنو وام برا ابنو أرمو في تاجر الدنيا برا الدنيا نانورا جي سجد دوليتو الدنيا ناجد دباتو إيه سندبو بكتي يفتن علماء ديو تنا مسجد الرجال داجي ما أنا في فينا خيتا دتشي غنيتها أرمو دتشو متنا أجا سبب في فتجري دتشي في فور رجلو تيسو قبري زيني كتو تانغا دتشي سو قبري دا قبري بتتن دتشي من الرجال تاني متي أنجرو ما الدنيا تنرى والله لازم نملك حجالون ديسا ديسون شفته وسنرى نملك حجالون تسنرى الدنيا تنرى خوته شفته هاي سنيو جري أسرى الدنيا تنرى سنيو جبوا تملي إمي ماني جيسا هم قال فتنا فو أبي يامد yoo dhuguma sanitti yaa biyyi Ahmad ati hungana amata dhufu nurra teesse dhuguma sani gaa Oromoon abaarsaan nu jira laayyoo ati amata dhufu nurra teesse aboo rabbi dhukkuba jalxaati rabbi si haa galchate dhukkuba jalxaa abiyyi Ahmad maalim abiyoot kaasaaye ati abiyoot kaasaaye yaa ilma zinnaash rabbi illaa dhukkuba jalxaa kamallasani fidisani rabbi si haa galchu rabbiin laal gubbanu goddofte majan ulen gubbanu goddofte majan barani imi ma kana bar umma Oromo to champu zamare digi kuba kana yo jena ka barin buzani namni gara raken ugu biye gara ra biye gara ra hono jollen terga gongara kayse jetti guja ko shangara kayse taw jetti ja haya ya Oromo me jollen la farufta tun isin dulloni ma jani rajate sabiya dulloni biye kaysa milisha khon dulloni milisha ma jani خجندة خينيا تكفى ما جان دلوني مليشة ما أعرف جولة تكو مليشة كورتا إذا نياتني يا إذا بيرا براو كيسون دندسان دفوق وجون دندسان يا اسم مليشة تكتوك نكب تديرو مليشة أنتم ورنا على تدين تاني ما مليشة اسم ما جان خنا ما كورتا جولة ملا فالقات بر جولة تون أبدي بجابروتي بر برجولين أبدي بربرو أبدا نبان أرمو في أرميا برو أبدا برجولين المان كان ينجلا في التاني المان كان ينجلا في التاني ربي سنافته يا أمة قداي
Garanum dina buye ɗiro wayno romoto namarajo te sikkumanta. Gizem TikTok kanar fe wonini wanin arke hase sammuti yitane buar sufa duf. Namnum man tokko media volo nama de di temi fi nama soddom qabu khagabe sabab fi khana sagale tonjul. Namni addunya nu dageessu warri biyya alaa jirtanis yaa diyaasbooraa asirraa uttuu beeraa eegaa bulee halkan qullaa footoo kaasaa bulu. Bilisummaan teenyatu nu dugga deebite osoo deemtu asirratti deebite. Haa wayi isini godhan yaa Oromoo. Waa lafaa miti wayi isini godhan. Wallaahi wayi isini godhan. Eessumaan eessatti saaxillaa. Eessumaan Oromoo saaxillaa. Eessumaan hudduu taaniif taan gabbaafna. Tiyyaa'uu barbaaddanii dabdan malee barsiinsidhaa nama na gabbaasu bara. Nama meeqaa keessaan na dhufe waliin beeknu. Alfii haalaan geessi fuuna jee nama meeqaan na dhawa keessaa. Nama meeqaa himoo ofirraa biloo godhe isin hin beektani. Bitamtanii nama barbaadda miidiyaa irraa akkatti nama baadiltan. Imimmaan kiyya kanaa waan Oromoo hechaan buuse malee silaa ilmi abbaa fadhee nan buusisiisu. Anaa isin hima. Hudduuti jaar koodee isiiti Oromoo wajjuu ganaa gacheessuun kiyyin jirta. Umrii kiyyaan qaafe kana salaata irratti hin fixadha malee. Iddaan isinii hojii gacheessu salaata irra fixachuu irra jira. Saba zanuwaa kanaa wajjin itti gacheeftee ganaa ilma loltu. Ummata garaacha magaalaa Riyaattana keessatti hundinuu safaara Abiyyi deeggaran. Hundi Abiyyi deeggaran. Akka jirutti. Ijoollee mana hidhaa tanaa sagalee ta'a jennaan didan. Abiyyi deeggaran akka jirutti. Yaa Oromoo. Mee barri gaddaa kunis barri gaddaa kunis nama dabiraatis maanna ergata sa'aatan. Ogguu qarshii guuruu dhufan Allahu akbar labbee akka jaan narraa deem Allah hin ala kan ta'e yaa ibnal kelb. Anaa boochuu geemii natti ergata kunis na alatullaa alayhi. Allahu akbar janii asii dhufanii qarshii guuran. Ijoolleen teenya osoo lolodhumu jirtu. Walla gashanee jira janii bitatti qabsiisanii bobeessanii namaa fi muka seellee dhabamsiisan. Mee namni biyya keessa jirta yaada kanadha ol seenaadha. Warri bilisoomne jiru. Osoo namni dhumaatiin namaa osoo itti fufu jirtu warri bilisoomne jiru. Mee bilisummaa mataa isaan tanamu. Aboo sila amaarummaa sunuu nu bulche. Tigreen gaafa nu bulchitu nagayaan jiraanne imimmaan kiyya kana takkaan buufneen Oromootti. Oromoo imimmaan kiyya kana nu laakiin gifuu rabbi isinitti haa ta'u haati Oromoo hundi boo'aa jirti. An ilmaan biyyattii yaa qabaadheeti miti wanni niin bo'uuf ilmaan Oromooti jechaan bo'aa malee. Obboleeyyan kiyya obboleessa kiyyaa tokko raayyaa ittisa biyyaa fuudhaniiti firaa deebisan gara guba qabamu maarree mataa kanaa dhawaa qaba jedhanii. Kiyya sanii silaa guuranii irraan kaayyanne immoo. Kayyuma sanuu silaa fuudhani. Garaa isin na oowwiftan kan. Namni umriin nama 20 ol ta'uu qabdi. Namni guuru lola namni fedhee dhaga malee naannoo Amaaraa dirqiin nama geessitanii Amaara maafiraa dhorkuu dadhabe. Abbaayee zinnaas jechaa jala deemu kuukaan. Eenyu guuru jira. Adda bilisummaa Oromoo dura guuru jira. Amaarreen inni dura guuru jiru eessa jirti. Oromooticha hin dhaqinaa lola. Khalaas. Guututti hidhannoo wajjin guuta maartan achi ijaa warri sagalee digital dhageessisan. Dhaqaa gaara seenaa. Isatti as garagalchaa qabu isarraa fudhatan. Kana namticha fattaala kanaan qabsaa'inaadha. Wallaahi namni Abiyyi duutullee jannata seentan. Azaaba malee namni Abiyyi hidhatee du'e sun. Guutuun keessanuu shahidee miti isin. Biyya teessaniif shahidee ta'a. Abiyyiif shahideen ta'ina ana isinii dhaame.
مي وبليتي تي يتعمى أولسين تتونا تخمي أولسين ببدو مي متى نوغو غنى مانني نورابو دفتي تو موت قدتي ونتيسو أعوذ بالله تيك توك أنا ربي لنا مجاري خرج علينا نقر والله على طول عليك تيك توك أنا تلينا مجاري قل بالله تلينا من جاري جاري لزينا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالتو كنا سيار سير كنا سيتيش سيغانا ما Raatiin jiraame fini nyaadanii dhugaa maallaqanii qaba suuti arabiyaan jiraama. Gargaasaan isin kadhachuu as taaseetanii. Annama kopheeti jetanaan irra jedhee qarshii suuti kopheeti jetanaan irra jettu maallaqa. Niin qaba maallaqa. Laakiin saba kiyya Oromoo kana maaliif dhumaadhaan na boochisa ganamaan. Akka waan gargaarsa namni asirraa kadhatu isin kadhachuu jiru isin fakkaattu kun namni Oromoo sagalee taap godhaa isiniin jee. Warri hudduu dalaalaaluu ani na dhagee warri piippii na jalaa hundu finaan. Biltsiginnaan na jedhan dhufinaan aatiin isinitti maali. Warri abiyyi ammata Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyada qabdaa jirta? Alfiya bareeddu teenya fuula kee faga godhe ati fuula kolfisee yoo taphattu bareedda alfiyaa teenya. Niin aaree abuliti aarutti jiraata wallahi laazim. Aariin Oromoo gadi haa deebitu Oromoon gad deebitu ofuma walitti jirti. Bara ammaan tana sharaa dhaabanii janarra. Sharaa dhaabanii jan. Nama magaalaan dhufatu namni ganama fuudhanii dirqiidhaan akkasitti darban jan. Aanaa jaarsootti. Kun sharaa asiin ol deemu karaa lachuurra sharaa dhaabbatanii ijoollee baadiyyaa irraa ol jaatu laal. Tamana quraanaa jaatu. Tunta magaalaa jaatu, tunta quraanaa jaatu, tunta magaalaa dhufu dargaggeessa guutuutti ol guuru jira jan. Mee nama gaddisiisu wanni akkanaatu. Mee kamittiin hin aarre. Waan Oromoo guddaa geellaa kattirlee janii keessaa fiigan. Biltsiginna guutumsi. Ha TikTok iyya hundiiroo biltsiginnaa malee waan biraan qabu. Nama Oromoo quuqamu tokko hojalan jiru. Sabboontu kunoo bilookiin godhamee laale likitti irraa qaree maal barreessu jiru. Isiniin kochiisaa dhaaboo. Edoo fooloo wanni na godhe warruma biltsiginnaatiiru. Aboo rabbiis isiniif. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Isiniif abiyyiillee rabbi qilee rabbi isin haa darbu isin qiletti. Wallahi laazim. Yaa oftii kiyya maal taate irra? Waan inni hin ta'inii jira. Ijoollee waggaa 12 baadiyyaa keessaa waggaa 10 guuranii lola guuru jiranii. Oromoon teenya silaa ifumaaf wal fitti dhiisin harini. Kaaf jala deemee komatti naarra Oromoo maaliif waa'ee afaan Amaaraatiin komatti warri kilmaata kana jala deemtanii afaan Oromootiin barreessitan arraba barreessaa ooltan. Obbo takka isiniin dhiisa lamata isiniin dhiisa sadaffaa bilookiin akkasi beeka. Afaan Amaaraatiin naa barreessa arraba. Afaan Amaaraatiin tola arrabnini. Biraan hundi na gubate mee kun maaluma barreessaa ola kunis. Hoomantii ilaalii ni dhiisi. Hoomantii olaalti ni wareertaa. Namni keenya kayrii hin qabu beekta. Bara akkamiin jaan amma Oromoon tun oguu wal xoroorsitee addunyaarraa oguu wal galchite akkamii biyyi teenya sana eenyutti hafuutaa. Boo maal barreessaa oltamii ol seenee afur fudhadhaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu.
جراران ترى مال بريستال تركز الكوبي ألتي ما فرق ستي Baru waan biraa sitti hin barreessineeti. Inaalina namni sarraaf sun jiru baay'eetiin si barreessu jira malee waan biraan barreessine. ميما اسم Warruma badhaadhinaa kophaa jiraayi jennaanin waan inni si barreesse warruma badhaadhinaa kophaa jiraayi jennaanin ni jirraan jedhutus warra 430. ميما نمني اسمه نمني بدارنا تيجر تلا بلا ما تقع نمني مو أورومو كله تيجر تلا تقع मेरा पदानी बाबा दाबिलो के निजराई को चितानी आने निजराई को तो राबी या मत देकर को सिनाबे का बोलो इस निरान दे फतु दे में कुछ तेरा मेरा तो कान अपने ओरोमो जालता नमनी मो बदारी न देकर तला मला मत का नमनी अभी जी देकर तला मला मत का तो को Abiyo nama nisa dekara tuh jurtu di sekarang. ला मेरा अपनी ला बोलो कुछ चीज दे मना मकान अंदर दे Namni abijii deeggaru baru iyyuu nama sammuu fayyaan qabne taate malee hin jiru. मेरा पातो को Buluku akan satu dekara buluku garagal. Ya wallahi namni taa'ee dandaarra abijii jaalatu hin jiru kun onneen ho'iidhaa galee. मेरा Ini no ida. Kono mal berese ko panga gabine ko cita bi jinde garaje Kau. kono bi gida Taajuu se. Tadi sih. Kata-kata. abi gina kala ko tadi na jela berese ko na bi jide garbe kono to ko citan takaji lamasan aya nan mi oromo sabu ko lu de garula Sedi. Nama sedi kau pasti jalan beres. Namanya Abi jalan aja. harama gume ko berese tiro kuna madabe wallahi sai do na figara mada Arif akan lakkoofsa bira baay'ee garee afur qabdu nagalchi. lake me la namne do bi jide garu waate ko mau Mal ni unjuro. ni unjuru Kakak nama bikin dekara jangan nama mata gara-gara. wallahi min mani lena raita ya amma toro mo wallahi lazim sini jala taba Di semua ini. Orang mantannya ifuma bol fete, ifuma bol galafate. Akan orang mau dipecah. kono la kanama gume ka barre sala la malam Tokuma ko ka bi jide garu na garane jala Tokuma raga malam mau kume kasi jalan beres ini kono la dalaga anga ko akana be pin dalaga anga oromo samni oromo isi dipeje ni ku ci sa mai sabilo kin gara Rabbi samni sallallahu oromo dipeje rada wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi كم نجاح يا ده nage alhamdulillah rabbil alamin Hai alhamdulillah. no majir hono namne bi jide gartan janna la namne to namala mo ko fa barrete mele tokko hundi takko barrete oromo de la nuti imi manki jalena raita ja oromo gole ko ma wallahi la din bagar sini tupat Ya Allah. me obale saki jagali akana mata kote ate do mati sabahe nya kana me ate kamera la tamma والله دماتي نما كينيا فرد واي تينس برومي جرا ربي رادا بيجال milisha bar dirqama milisha guru jira nam pichi milisha bar ganda khaisa dirqama guru jira bar namni biyala jirtanis dawwala warra feetan gaafadha ijoolleen gaara jiru ilmaan oromoo ميليشيا نوتيلين نبوري ربي نو لقا غني انا ولا غنو بي ربي كانوا فيتي نوتيلا كسمو ورا دي كمان او غني ربي كانوا بازي yoom sin oofanisin برنا متى امريكان اكيد بانو باتو ما فورموشني haya akkasitti rabbi harkaanu baase sangaa biyyuma guutuu akkasii oofuu jiranii namni gaa akkuma walirraa wanni qabuun harkaa ba'a
Adda bilisummaa Oromoo dhawaa janiitiin geessanii duubaa baga garagaltan. Baga duubaa garagaltan. Qawwee muka keessa kaayaaf qawwee fuudhaa adda bilisummaa Oromootti geessaa jalaa garagalaa. Halas. Baga akkasii jalaa garagaltan isin. Nuti warra akkasii jalaa ba'e nam sadii moo kana wal merennee jalaa yaane. Haya, wallahi laazim kun olaa shaatira. Akkam gootamee namni kun dhagee akka keessanii baafatu. Wallahi ni tolchitan egaa. Meeshaa wallaggumatti hawaasaa kannineeti. Waan qawwee birraa abbaa kannine waan noolii nukkannani. Haya. Illa nagaan baara jeene as geenya kaakun alhamdulillah. Karaa ol deeman kana gaa namni naman tokko basta haqaani qabdan gaa ha'aanaadha. Hanga wannitti hanga dirreedhaa geenyutti kawaata akka maaltu waan hunjaa nagayyaana. Basta haqaani qabdan gaa basta haquma isin poolisii kan. Ahlan Samira. Alfiya, salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akka binagee fayyaa jirta? Nagaya Samira teenya alhamdulillah galata rabbi. Numa jirta ati? Numaan jira wallahi garaan noowweetiin arra barbootiin jira usi dura wallahi laazim yaa michoo teenya gurraacha meedee wayintu. Barti laaluttiin jira haima dhiirotiyya. Shabaabni kee biyya jira ati? Aboo tiyya biyyan jirtu tiyyaniin galcha jeetiin tiyya sodaadhee taa'uun jiraane tiyya lamaaniin qabusan silaa shaneenaa wanni adda bilisummaa Oromoo naadheettee numaan fadha silaa karaan jiraatee numaan keessaa hoo haadha qanii. Laakiin uummanni keenya. Anis kaakun akkasitti ijoollee tiyyaa lubbuun asin na hirkatteetiin akkasitti taa'u jiraan yaa poolisiitti jarabbi biyya keenya nageen waa godhu. Ijoollee amata kudhanii keefaan kodhangee kaamjaanee kodhangee bartanuma fuudhu jiranii uummanni. Maal taate ijoolleen tiyyaan shabaabaatiif kudhan bira kutanii jiranii. Dirreedhaa yoo jiraatan hin tuqanii haa. Dirreedhaa waan jiran gaa dirreedhaa barachuun jiranii ijoolleen siyaaboo. Amriin jajjabaatti yaa Alfiyaa kamaal maaliif beeynasa? Barnoota kana beekaa qoffisanii nama 700 qoffisanii jiran nama 1000 qoffisaniiti achumaan fuudhanii lola kuchiisan jiran. Huccuu unifoormii. Wali nama barana Alfiyaa nama 17,000 fi 500 fi wahii fakkanameetii kutaa 12ffaa akka jechuu Itoophiyaatti nama san keessaa nama 10 moo nama 15 qofa dabarsan malee ijoolleen guutuutti akka jiraniin nu qofanii bara. Qofanii akka isaaniif jibbanii achi geechi dhaqan godhan kaa. Hay achi geessan jira dirqiin ammaas. Hay dirqiidhaan guuru jiranii bar dirqiidhaan achi geessu jiranii. Aboo qawwee gurguradhaa akka mucaa kanaatti kunoo mucaan kunoo qawwee kunoo lafa kaayatiin dhufee jee warra Wallaggaatii fi haayaa deemaa jalaan lolinaa fi Abiyyi Ahmadii inuma qawween dayinaa ilmaan Oromoo. Os ijoollee tanammaa baadiyyaa hunda keessa keellaa jaaranii jiru. Amma namni ganamaan kana jiru. Amma ganamaan kana himu jiru mucaan tokko naan jee jaarsoo keessaan jira jee jaarsoo. Gamanaanis shara dhaabbatan jee. Gamanaanis shara dhaabbatan jee karaa makiinaa kan. Nama magaalatti deemuu fi nama karaatti deemu guutuutti tolguuru jiru jee warra baadiyyaatiif. Torbaan lama ga'an jee sharaan hin buqqaane. Oromoo gaazim namni tokko kasagalee namni tokko. Garaan noo wayaa michoo teenya ni rifadheen ijoollee tana kanatti ijoollee dhiiraatiin qabayaa samiidhaatiin ijoollee tana fedhuu baran akka namni. Ijoollee daa'ima tana akkatti guddifne numaa beekaame. Numaa beekaa bara akkatti guddisu jiru ilmaan kana. Yaa bomeettu madii. Osoo guyyaa tokko dharraa isaanii bahin osoo gattaa takkaa hin gatteenye wajjin bishaan hin dhugeen kun akkanatti addaan nama baasti maal goona gaa rabbiin biyya keenya nageen maa godhu gatoo amma boqqolee maal. Amma ummaa ijoollee biyya keetti yaa ummaa tiyya yoom si agarraa yoom ijaan si agarraa yoom dhuftaa yoo biyya teenyatti gallee hoo ati asiin galii nuti asiin gallaa jaan
oo saniin na jalaa guuranii mire oo saniin na jalaa guuran osoo na kana arkuun na tumaniiti ilmaan kiyya guuran anfaan asirrattuu na beekani na baranii laa dhiyoo tana tokko kanaan jedhe geesse laallate abiyyini Aya. harfi haalaan geenaan jee salaamu alaikum laangee umarra na deeman waalaikum salaam hin jeengante yaayyaati fiidiyoon ta'e nu bira guuttee jee ati amma tokko tuni jee biyyan dhufini biyyan dhufini fiidiyoon ta'e guutuun nu bira jirti biyyan dhufin jee ati amma tokko yaaboo mee deemin jeera Ani yaadan jirtini. dantaa isaanii anaa nageessu beera warra fayyaa karaa kana kana tolchee. nuti guuree aanu geessu ni feenaawu guuree kun geessa qawwee gurgurree gaddachaana aanu geessu nuti beerre Yaa buleetti. Yaa wakkanan jeenu manni si waraabanii itti si geessanii yaali. haana waraabanii na qabadde jee maqaa kiyya kana kunoo haana geessu raayyaa ittisa biyyaa guyyaan galirraa nan bolchin guyyumaan galee ilmaan kiyya geessu irraa anaa dhaqa Ati dura. numa gaaf tokko nageenyaati beera kooshaa fi dhoosisan tokko nagarre yaa Kabira wallahi boye tinga taa'e barga namaan mee yaabaleessa kiyyaatti kan mutti irreef kaa'e kunis mee dubbaddu Ana banta. mee dubbaddu akkamee silaa waa'ee Oromoota namaa irraa laaltu Dubbaddu. Duraan dursa hunduma keessanuu isin salaama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فليس خيني قالوا Chaansee baga jiraattan baga dhageettan ammallee umrii dheertuu bara dheeraa jiraadha. آمين آمين Rabbii keessa jiraadha. Dubbannus dubbachuu baannus waanuma nuu galmaa'ee jiraanna. Waa'ee Oromootis, waa'ee dhala namaatis, waa'ee biyya teenyaatis, waa'ee biyyoota keessa jiruutis. Nama waan dubbachuu beeku jira, waan dubbachuu irraa tolu jira. Saniif an akka kiyyatti wanni ani hedduu irraa dubbachuu beeku ni jira ta'a. Ammoo rakkina Oromoon keessa jirtus ta'ee bal'oo isii wanni jedhuu fi wanni dubbadhu warra bal'oo keessa Rabbi haa dabaluuf warra rakkoo keessa Rabbi keessaa baasuudha.